Isi fuudhan geenne. Harka kiyyaayyuu nyaattee hin quufne. Aniyyuu fuula isii ilaalee hin quufne. Ni dhageetta Mahamad. Ayyee dhagaa jira. Haati isii harman jirtu. Intala tanaan guddisuu jira. Amma akka isiin haadha ofii bira deemtee achitti fuutuun barbaada. Ni dhageettanii waan akkanaatiin natti gad hin deemina. Wal dhabnaa beekaa. Inaarini. Waliin dhabnu. Dubri zaman amma kanallee akini karaarra yaa'u jirullee atuun beekta. Mucaan nu kadhannuuf illee ijoollee iskuulaati daa'imummaa gisiiti. Akkana kana dhufne nuu kennu. Na dhagaa waan takka isinitti himu. Intala teessan isii ganna shanii fuudhanii feetanii ganna kudhanii feetanii intala ofii dhaltan. Narraa kaa'ame. Maal abbaa firinjii gurguruu feetan ta'a. Na rabsuu dhuftanii. Abbasi rabsuu. Eeboo narraa kaa'ame. Narraa kaa. Hayi. Abbaa kullee bitaa. Isinillee natti hin deebina. Gurbaa sanillee waan tolchu ana beeka. Waan tolchu ana beeka. Qoricha isaa. Ana godhaafi waa hundaayyuu. Ganama riskii nu dhoggachuun nu dhufte ijoolleen tun. Way ijoollee rabbi sinaa balleessu badaasi. Ganama waan akkanaatiin nu gad dhuftanii riskii nurraa balleessuuf. Ibra! Intala Ibra! Adda! Intala Ibra! Abba! Aniin kaniinan si yaadu waan biraati ati waan biraati na gad dhufta intala. Rabbi si balleessina kottu mees. Intal. Yeroo awwallee si yaadu tabiraan kanaan na gad dhufta. Intal. Yoom guddate intal. Ani waan biraa si yaadati tanaan na dhufta. Way intala nanaa kaniinan si yaadu guddoodhaati ammoo tanaan gannaa dhufta. Intal. Anatu si hambisee eegi. Mantal. Wah, so mau gudon erkisin jawar kita yang bakal tumeh mati woi. Ama kenapa kan segera nih? Sama masa ni pernah tumeh mana rapi kadebe. Akam guru fena tu mama akam guru ngoye be. Imbe kuang gutu ya boy, imbe kuang lai mer kita sen. Yom tu. Una Am sedane. Jeram. Mana jeru? Kot. Mal. Tu fe kot abang kanan. Kumal kesan. Nam takalla kanya miti, woi nanti. No. Namicha kana biyyee god daaraa god akka inni lamuun talteetti hin deemine god maal abbo ne gartaami inta maal feet kottu feet Garsoon deerge. abbaa maraataa mataa jaana serge yaa maraataa kottu feet abbo maali maaltu gale jetta intalati ya barbaadan bayan intalati ya barbaadan gurbaan kun maal godhu dhuf ana gargaaruu dhuf na jeesuu dhufe si gargaare barbaaduu dhufe ana oli anam intaltan ta'e jeesuu fedhe moduu borachuu fedhe maalittiin beeka waan inni ati manaa baaftee fuutee deemtee intalti intaltee jaaladhee barbaade ammallee num jaaladha galadhu na yee ulfaadhu ayyee ulfaadhu atillee intaltee nagaa naannoo keessa waan tolchu anaaf deema gurbaan kuni xiqqaadha malee sammuu nama guddaa qaba. Kaniin guyyaa dheengaddaa jaarroleellee nama agarsiisa saayibban kee obbiraa gus obbiraa ari waan kana cufa sabrii na godhee na gorsee akka nama guddaa natti mee intalati ana darbee na biraa deeme. Gurbaa kana intalli tiyya gurbaan kun intaluma tana fuudhuu qaba nan kennaaf. Nan bilbilaa haa dhufu jaarrolee wajjin haa dhufu amma. Halo, akkam jirtan? Naguma yaa Ahmad.
yaa boo waan isin san jettan san cufa isaa hundaayyuu tole isiniin jedhe ni dhageessaniimi intala tiyya gurbuma sanii fuudha gurbaa sanillee isinillee walumaan naa koottamee gara mana kiyyaa ni dhageessaniimi tole ayyee walumaan naa koottaa intala tiyya isumaa fuudha gurbuma saniif hin kenna koottaa gurbaan akka ayyaa deemiti gurbaan nama waa beekaadha nama nama waa beekaadha gurbaan akka nama guddaatti na gorse bakka manumatti isin eega manuma koottaa intala Ifra Abi. kootume kootu akkana taa'ime Mali taba. intala Ifra inda geessa gurbaa guyyaa deengaddaasan ni agartaatillee akka jaarroleesitti akka nama guddaatitti taa'ee nu gorse akka ijoollee zamanaa sanillee hin taane an sababa kan kee jaarrolee saahibanti allee asii mana ari'ee baase inni geessaami Abi. gurbaa sana akkam jaalattee taate Abi jaladde. jaalatteetta tole gurbaa san gayyaameetiin jira warra guyyaa deengaddaa isa wajjii gad dhufuu jiranii Aya. armatti eennaayee gad dhufuu jirani amma Alillee shaayin dafsaaye. sawaayyee deem shaayii faa waa tottolchi ijoollee Nuseena Abba Ifra. Assalamu alaikum. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh nagaa akka waalaikum salaam nagaa fayyaa akkam isin nagaadha fayyaa akkam Dabiben. alhamdulillah ya Dengad guddan wari tebe kabbo. awoo ati taba Sirra watetti wallahi. meedii si mee engadda waan biraattu na keessa jira guddoo sirra reeffanne aarii biraattu argaana qaba meedii si yaa Sila ahmad warra riyate na akkana taat. Warra firra warraani sila. beektaa jaarrolee fi ijoolleen takka ni beektaa mitan akkana beektaa jaarrolee yeroo tokko tokko keessa dabarti wanni ani si yaameefillee waanuma gaarii fi toltuma isin nageessisuufi mucaa kana mala isaa dudda duuba isaa yaa hubadhe yaa qoradhe waa hunda haga maatii isaa cufa yaa beeke intalatii illee na gaafadhe nin jaaladhaa naan jette ni dhageessaami yaa Ahmad Dagaa wajjir. ani intalatii gurbaa kana yaa kenne Alhamdulillah. khair ki Waa khair ki rabbi dhageessak. tanumaafin isin yaame kaniin mana isin ari'ee isin mana isin gusseefillee dhiifa manaa godhaa intalli ta biyyaati gurbaan illee ta sabaati ta gosaa waluma qabna malee addaan hin qabnu tanaafin isin yaame maa jettan isin Baay'ee galatoom sin jenna. ayyee galatooma isinillee Ulfaadhu. ayyee galatooma yaa ijoollee Abba kiyya. Gammannee waliin gammannee beektaa? Kootam duuba abbee uyyisam. Kooti. Hoo. Uyyisi. gurbaa kiyya rabbi isaa guddisu guddat rabbi bakka guddaa isin haa geessu uffadhati wayaa sirraan baane uffadha guddat araddaa badhaa rabbi isin haa taasisu guddadhaa ijoollee tiyya Amiin. akkas Amiin. akkana amma Ahmad hin dhageessaami amma wanna hafte takka jira intala tanallee gurbaa kanallee guyyaa nikaa goonee fi nikaa godhannee beektaa fira qabanii firii waan jentan ni beektaami fira isaallee waamnee akkasittiin cidha goona guyyaa isiitiin nu gakkootta amma taraa lammata gannuu deebitan guyyaa isiitiin nu gaddeeba amma akkana okay intala Ifra mee bishaan wayitii gakkoot